Guyyaa ashamaa akkam jirtu nagaaf jaalli waaqayyoo bakka jirtan hundatti isiniif haa baay'atu. Kun YouTube channel Boonsaa Addisuu Guuteeti. Tarii haaraa yoo taatan subscribe gochuun maatii keenyatti dabalamaa. Amma gara odeeffannoo qabnutti dabarraa. Dhugaa fi eegeen duuba adeemti. Iccitiiwwan gurguddoo jireenya koo isin beekuu qabdan. Ani yeroon jiraadhu waan afur sodaachaan jiraadha. Aadaa yookaan safuu, seenaa yookaan dhaloota, seera akkasumas ittiin bulmaata. Inni afuraffaan cubbuu yookaan adaba waaqayyoo. Isaan kana arfan jalaa ba'uu hin danda'u. Yeroon jireenya akka malee jiraadhu akka aadaatti safuudha. Akka seenaatti yaadannoodha. Akka seeraatti immoo yakkadha. Akka amantiitti immoo cubbuudha. Ani immoo cubbuu jalaa du'eera. Hubachiisa. Ani nama Kiristoos wajjin du'ee du'aa ka'eedha. Lammaffaa du'uu hin danda'u. Wanti na ajjeesus du'eera. Kalaas kanuma. Eenyu illee eenyummaa ani Yesuus Kiristoos keessatti qabu xureessuu yookaan hadheessuu akka hin dandeenye beekuun barbaachisaadha. Innis kan inni qulqulleesse eenyu illee hin xureessu. Kan inni du'eefis fayyise eenyu illee ajjeesuu hin danda'u. Ammas kalaas. Garuu erga cubbuu jalaa du'eera ta'e immoo hojii gaarii kan fuula namootaa fi fuula waaqayyootti tolu hojjechaa jiraachuutu narraa eegama. Kun dirqama nama fayyadu. Waan dhaggeeffataniif galatoomaa. Dogoggora koo irraa nuuf kalchaa. Sheer gochuudhaan immoo warra hin geenye biraan naaf ga'a. Kan kana dubbate faarfataa Daawit Girmaatii. Yaada bareedaa fi yaada bilchaataa waaqayyoo isaa eebbisu. Maxxansa faarfataa Solomoon addunyaa irratti yaada gabaabduu jechuun fedha jechuudhaan oliifan margaa akka armaan gaditti barreesseera. Dhugaa namaaf galee wal hubachiisuun dhoksaa hin qabu. Kun fuula miidiyaa hawaasaatti baasanii walqiiquu miti. Faarfataa Solomoon nama baay'ee jaalladhudha. Faarsaa isaattis eebbifameera. Fuula miidiyaa hawaasummaa irratti waan dubbateef waanuma isa jaalladhuuf anis achumaan isa gaafadhee sababni isaa namoonni biraanis achi keessaa waa hubatu jedhee waan ani yaadeefidha. Maxxansa sana irraa kan hubadhetti waggaa kuma har'aa saatii kana jechuun dhooba kana guyyaa lama dura waan dhoobeef waggaa kuma irraa guyyaa lama hir'ifamee gootota wangeelaa inni caqase sana waliin jannata keessa Yesuusiin saatii 24 akka faarsinuu eera. Kun kallattiimaan Wangeela Maatiyos boqonnaa 24 lakkoofsa 36 irra isa jiru ni faallessa. Yesuus guyyicha abbaa koo malee eenyu illee beekuu hin danda'u waan jedheef. Inni kan biraan deebii inni kenne irraa waanan hubadheedha. Ani waggaa kuma har'aa jechuun koo yeroo hundi keenya lafa irraa dhumnu jechuu kootii jedhe. Kunis kallattiimaan yeroo dhaloonni kun hundi lafa irraa dhumuu dhufaatii Yesuusiin waan caqasee fakkaata. Wangeelli garuu akkas hin jedhu. Hamma dhumni ga'utti dhaloonni kun ittuma fufeen jiraataa. Tokko yoo darbe kaan bakka buufama jechuudha. Kanaaf dhaloota kanaa nama har'a lubbuun addunyaa kana irra jiru qofaan daangessuu hin dandeenyu. Isa kaleessa du'eef, isa har'a jiruuf, isa bor dhalatuufis Yesuus du'aa ka'eera. Isa bor dhalatuufis Yesuus du'eera waan ta'eef. Dhugumaan isinitti himaa wanti kun hundinuu hamma raawwatamuutti dhaloonni si'anaa kun hin darbu. Maatiyos 24 lakkoofsa 34. Dhimma du'a boodaa irratti yaadonni garaagaraa jiraatanis wanti hundumtuu firdii booda akka ta'u beeksisuun feesisa. Kanas sagalee waaqayyootu jedha. Isaan awwaala keessaa hin ba'uu. Warri waan gaarii hojjetan jireenya argachuudhaaf hin ka'uu. Warri waan hamaa hojjetan immoo firdiitti dhiyaachuudhaaf hin ka'uu jedhe Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 29. Namoonni al tokko du'uuf ka'amaniiru, isa booddee immoo firdiitti hin dhiyaatu. Ibroota 9:27. Kanaaf hunduu bifa kanaan yoo wal hubanne gaarii ta'a. Waan wangeelli hin jenne yoo lallabne immoo wangeela biraa dubbachuu ta'a. Obboleessa keenya yaada isaa nuuf qoodenis eebbifamu jechuun fedha jechuudhaan deebii kana deebiseeraa fi yeroo baay'ee namoonni hojii isaanii malee mul'achuu barbaadan maqaa duraa qabu. Yeroo ammaa kana immoo namni faarfannaa siingilii tokko hojjete maqaa 10 ofitti dabalee fakkeenyaaf gospel singer, prophet, major prophet, apostle, prophet, miracle fi kan kana fakkaatan jechoota afaan Ingiliffaa uummata keenya burjaajeessanii kiisii isaanii dhiqanii arraabanidha.
namoonni maqaaf fiigan, warra jecha guddaa hin qabne garuu waltajjii guddaa barbaadan, warra yaada bal'aa hin qabne garuu saba bal'aa barbaadanidha. Yesuus itti fufee raajota sobduu irraa of eeggadhaa, isaan hoolaa fakkaachuudhaaf raroo hoolaa uffatanii gara keessan hin dhufuu, keessa isaaniitti garuu yeeyyii butatanidha jedha. Wangeela Maatewos boqonnaa 7:15 raajonni sobduun hin ka'uu, kun dirqama raawwataa, wanti kitaaba qulqulluu irratti barreeffame kamuu osoo hin raawwatamin hin hafu, garuu nama karaa isaa kun raawwatuuf wayyoo. Akkuma jedhamu sanadha. Anaaf garuu wanti naaf galuu didee uummanni keenya yoom barii jara kanarraa fagaata laata? Hamma yoomitti maqaalee kanaan goyyomfamna? Wangeelli kallattii kamiinuu ni lallabamaa, garuu gonkumaa karaa sobaa fi ulfina Waaqayyootti bu'uun abadan hin lallabamu. Ajaa'iba jecha international namoonni baay'een waanuma jechi kun afaan Ingiliffaa fi dheeraa ta'eef waan ittiin goyyomfaman natti fakkaata. Namni hedduun jira, du'aa jira. Waan godhu wallaaleera, kun immoo akka ta'u karaa kan saaqeef kan jajjabeesse kitaaba qulqulluu dubbisuu dhiisudha. Waan copy paste ta'e akkasii osoo mul'ataa ofii isaanii qabatanii sila jechuma international jedhu kanallee irraa hir'isanii turan jaamaa gututaare. Maqaa Waaqayyootiin daldaluuf iddoo aarsaa xureessuu caalaa wanti ciigaasisaan hin jiru. Warra charchii sadiin irratti sharaa dhiisanii maqaa Waaqayyoo gahisan qofaa osoo hin taane warri harkaa fuudhanii dibbee rukutan, warri tokko sadaffaa ergamoota seexanaa keessaa jiraniif dhaloota gara ofii isaaniitti harkisan, isaanis itti gaafatamu. Waaqayyo miiraan hin waaqeffamu, maaliif miiraan bitamna? Dhaabadhaa itti yaada. Keessumaa namoonni waldaa dhuunfaatti qabamtanii jirtan, namni sammuu qabu akkamitti waldaa dhaabbatee zayitii, kobbee fi bishaan gurgura? Garaagarummaa waldaa fi himaaxaa nuuf galuu dide. Egaa nuti hammuma kanaa sadarkaan yaaduu sammuu keenyaa gadi bu'ee jira jechuudha. Bara abdii kutachiisaa kana bara waldoonni gara paartiif naayit kilabiitti jijjiiramaa jiran, akkasumas mana puulii fi iyya mana farsoo bara qarshii waldaa keessatti bittinfamaa jiru. Waaqayyoo kana gurraan dhageettii haa godhu. Egaa warri hiika jechoota armaan duraa beekan beekuu, warri hin beekne immoo hiika jechootaa fayyadamaa. Jechoonni afaan Ingiliffaa armaan olii kun baay'eedhuma nu ajaa'ibuu hin qaban. Waaqayyoon sodaachuu isa jedhutu nu duraa bade. Tajaajiltoonni ofii baddanii maaliif uummata kanaa balleessitu? Maaliif nu balleessitu? Maaliif kitaaba qulqulluu wal hin barsiifnu? Walaloo fi yeedaloo uumnee hamma waliyyisiisaa oollu maal qaba kitaaba qulqulluu gad qabnee wal barsiifne, walitti himne? Warra hin amannee wayya. Akka ammaa kanatti hormoonni nu ilaalanii waldaa Waaqayyoo baqatan, sababii keenyaaf namni badu caalaa duuti hin jiru. Maqaalee waldoota baay'ee immoo jechoota nan seensi ta'aniin kan banamanidha. Akka fakkeenyaatti waldaa waxxartuu diinaa, waldaa mangaagaa harree fi kan kana fakkaatan jechoota kabaja waldaa fi mallee jechoota kashalabbiin magaalaa itti fayyadamtuun iddoo buufata Waaqayyoo gochaa jiru. Raajiin kamiyyuu qarshii siif kennisiisuu osoo danda'a ta'ee maaliif dura ofiisaa hin fudhatu? Lakkoofsa 1-0 hamma barbaade dabalii siif taasisa jedhu akkamiin amanna? Silaa dura ofiisaa sooroma ture. Sammuu ogummaaf hubannaa qabuun kadhadhaa maaloo. Waldaa dhuunfaa dhaquu madhiisaa. Mana keessan keessa taa'aa kadhadhaa. Achi dhaqxanii warra Waaqayyootti qoosuuf harka walitti herreebinaa. Sagaleen Waaqayyoo yommus ani afaan bineensa isa akka jawwee sanaa keessaa, afaan bineensichaa isa qaanii keessaa, afaan raajii sobduu keessaas hafuuronni xuraa'oon 3 fattee fakkaatanii utuu ba'anii nan argee jedha. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 16:13. Walumaa galatti Waaqayyo hafuuraan waaqeffamaa, qarshiitiin miti. Warri waldaa dhuunfaa banan harki 90 isaanii hattoota sartifikeetii qabanidha. Bara jireenyi ulfaati kana namni goyyomsee isin waamu isaarra hattuun markaatoo isin saamuu isaa wayya. Jirata ilma Waaqaa abbaa biraanoo dhufee dukkana keessa noo jerroo nefe baasaa noo nefe. Jirata ilma Waaqaa abbaa biraanoo dhufee dukkana keessa noo jerroo nefe baasaa noo nefe. Ifaan nuu ife.